Obboleeyyan kiyya. Ijoolleen teenya tan Saudi Arabiyaa keessa jirte hedduu garaa nama mararti. Dhuguma rabbiitti namni dhaabbatu taa'uu hin danda'u. Hataa ol ka'uu hin danda'u. Haala isaan keessa jiran hoggaa laaltu jechuudha. Guyyuma guyyaadhaan namni mee mana hidhaa keessatti qaaman dhiqan. Kan nyaata gayaan harkanne. Amma tokko guutuu akka nama shuumoo ganna qanii bakka takkaa jiran isin hin mararu obboleeyyan kiyya. Kanaaf waan isiniin jechuuf fadhu. Mee sagalee isaanii kana dhaggeeffadhaa. Sagalee taa'aaf uummata kanaaf dubbadhaa hayyoota keenya. Dubbadhaa nu seenaa ol baha dubbadhaa. Warri aktivistoota keenya mee ajandaa godhadhaa ol baha dubbadhaa. Waan dalaydan hunda dalagaa tana godhadhaa. Mee sagalee isaanii nama mararan dhugaa rabbitti. Wanni inni dhaga'u jiru inuu maal qabattuun dhaga'a imbaasii illeen warra hidhaa kana dhiiseet hireenuu kan namtallee uummata kaaniif kannaa jiraa jedhan. Laata dhugaadha wanni tun imbaasota keenya. Dhugaadha. Yoo namni uummata fiitiif hin ta'in yoo rakkoo hawaasa furuuf hin ta'in wanni uummata fuuldura ta'aniif illee hin jiru mee sagalee isaanii tana dhaggeeffadha hangam takka dhugaadha laata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nuti warra mana hidhaa Riyadh dan wala Saudi Arabia tariq al-kharj bakka jamtu warra daa'immaniiti warri daa'immanii kun eega daa'immaniin galachuu dandeessan jaanii kophaatti nu naqan lukaysaa nama waggaa tokkoo fi ji'a 8 jira lukaysaa nama waggaa tokkoo fi ji'a 6 jira irra as dhihaataan isaa anu akka lakkoofsa arabaa 1442 shahar 5 keeysaan qabame akka afaan keenyaatti fanamaa ta'uuf 1442 waggaa darbe keeysaan qabame ji'a 5ffaa jechuu amma baatii 11 jira amma 1443 shahar 3 bulii 24 jirra amma baatii 11ffaa keeysaan jira jechuudhaanu irra as dhihaataan warra mana kanaa ana warra daa'immanii kana eega kophaa nu naqanii kophaa teenye daa'immanii wajji foormii guunnee ambaasiin Riyaad jirtu taatiitu waa ambaasiin jaamtu dallaalletii yoo jaan irra wayya dallaalletiin nutti taphachutti jirti jechuun nama xayyaara mootummaan biyyarraa hayyamee hidhamtoota 7 jiddaarraa 7 Riyaadirraa nama kuma galchaa jee hayyamu keeysaa isaan alaaniin galchan jechuudha 7 bulii 10 dura guyyaa khamisaa daa'imman keeysan figadhaanii galtanii jaanii bakka jawaazota basmaa ishaaraa ijaa jechuu daa'imman finnee nuti mana hidhaa keeysa jirra daa'imman keenya basmaa achitti godhanii maqaa keenya feesbuuka peejii isaanii jalatti gadhiisanii jechuu ambaasiin akka nama galee nu fakkeeytanii achi booda warra alaan riyaala suudii 2,200 irraa guurratan warra mana hidhaan jirre badala keenyaa saafarsiisan jechuudha. Akka kanaanii nurratti hojjetamutti jira mootummaan biyyaatillee waan kana quba qabu natti hin fakkaatu mootummaan Itoophiyaatu dallaalletiin asii rakkina akkanaa kanarraan nu jirti maqaa keenya nama alaan galchaa jiran jechuudha. Nuti immoo mana hidhaa kana keessa rakkina jabaa keessa jirra. Kaharabaa dubartoonni keenya eega biraa qabamne kan waggaa tokko ol jirru kaharabaa manaa kafaluu hin dandeenye mabiraatii jechuudha. Ibsaan afaan Oromooti. Hiraan manaa akkasii daa'imni haffaadaa barbaada aanan haliiba waan dhuguu barbaada masruufa kana dubartoota keenya qofa irratti kophaa hafee rakkinni addaa dubartoota keenyarra gayaa jiraa jechuudha. Gabbaatee ilmoodhaaf aananumallee waan bittuunis hin qabdu yoo qabaattes gabbaatee bituudhaaf shurtaa sodaatti dubartoonni gabbaatee akkatti daa'immanii waa bittu dhabdee jechuudha. Kanaaf namni Oromoo hundi bakka jirtanii sagalee nu taatanii akka mootummaallee nu beeksiftan barbaanna. Nu keeysa 7 dura mucaa tokko ka'anii Farhaan Jaamuutu nu keeysa biyya bu'e sunuu daa'ima isaatii wajjin bakka Kharji jamtu magaalaa keessatti mana cabsitee askarri daa'ima isaatiif isa waliin fuutee daa'imni harka mootummaa bakka Adaanaa jamtu bakka guddisa daa'immanii baatii 7 harka shortaa ture 7 dura safare jechuun mucaan sun guyyaa Jumaatti gabbu'e
achi booda ilmoon namaa ta'u warra daa'imman qabu keessa saafartan jirtu kalee isa moodheen gaddammaas mucaa tokko kasiltee Mahammad Jaamaa abbaa daa'ima sadii haati manaa duraa duutee ganda Arabaa keessatti daa'imni isaa sadi qofaa hafe isa san miidiyaan tokko afaan Amaaraatiin dubbatu taataa akka jedhamu tokko waa'ee mucaa sanii hedduu gabaasee kanii jecha mucaa tokkichaa san akka saafarsiisanitti kalee yookaan dheengadda gabbuusan Mahammad Jaamaa mana hidhaa keessaa warra daa'imman isaan qofaa baasan keessaa mucaa tokkicha san malee ilmoon namaa tasaafartan jirtu jechuudha. Mootummaan biyyaa warra mana hidhaa jiru buutanitti quba qaba. Dallaalletiin ammoo nama alaan maallaqa irraa guurrattee alaan galchitii jechuudha. Waan qabatamaa kijiban qabne namni afaan Arabii beektan mootummaallee yoo waan kana kijibajee boolee Finfinneetti hoggaa namni gabbu'e eegee waraqaan nama mana hidhaatii dhufee taarika guyyaa keessa qabameeti jira baatii meeqaffaa akka qabame waraqaa isaanii haalaalu jechuudha. Namni daa'immanii tokko asirraa barare jara lamaan kana malee riyaa jira namni barare tokkollee hin jiru jechuudha. Eega basabbaatee dhuftee foormii guunne Iid Arafaatiin dura guunne suuraa daa'immanii fidadhaa jedhanii baatii Arafaa keessa suuraa daa'imman keenyaaf illee waraqaa keenyaaf suuraa daa'immanii walitti dhawan ammoo kamisa ka amma taanu kan osoo hin ta'in kamisa kaan bulii 10 geenya jechuudha. Daa'imman fidadhaan mani saafartanii nuun jedhanii torban dhume kana fasilaa saafarru daa'imman fidannee ishaaraa waa hunda xumurree ka jirru alaan nama fasaafarsiisan badala keenya feejjii isaanii jalatti maqaa keenya gadhiisanii warri waan akkanaa hojjetu ta'ee harjii kanaa fi kanneen mantiqaa riyaad kanarratti dallaalisiiftuun nama maqaan isaanii Shamsuu Jaamufaa nama warra maqaan isaanii Fadluu Jaamufaan baasota keessaa jechuudha. Warroottan kanaatu asirra hojjeta. Warroonni kun as dhufaniituma nu sossobanii nu kijibanii deemu amma dura horfaa duraan keessa turre yookiin kilaasii jechuu keessaa nu yaasanii telefoonallee akka jiru nu harkaa guuran jechuudha. Nutis gaa isaanirra mana hidhaa kana keessa turre torbaan telefooniin yoggaa isaan ardan harkaa fuudhannis arduma nahin akkana himutti ammas tarii telefoonaan haa ta'uun kana shortaa erganiin harkaa fuudhuu danda'u. Ganama moo'anis ka biraanumaan naqa kanuma biraatiin hin dawwalaa jechuudha. Kanaaf waan kana mootummaan jarri dallaalletiin jidduu mootummaa yaatu tun mootummuma biyyaatillee shawwadutti jirti. Ofii isaanii qofaaf maallaqa alaan guurratanii nama ifii fedhan alaan ka ofiin fedhinnaadhaan gala deemu ka takkaa mana hidhaan dhufne riyaala Saudii 2,200 irraa guurratanii achiin galchaa jiran badala keenya. Kanaafuu mootummaan biyyaatis shawwadamu jira nama mana hidhaa jiruun torbaanirraa 1,000 galchaa jira jee mootummaanis akkasitti beeka nama mana hidhaa kan taane ibsuu barbaada namni galaa jiru kun. Akkasitti sagalee teenya akka qilleensarra nu oolchitan barbaadna namni Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa ibin lammiin Itoophiyaa hundi warri afaan biraa dhagayuus waan kana sheer godhanii ka waliin nu dabarsan barbaadna mootummichillee akka dhagayuu barbaadna itti mootummaan biyyaatillee jarri kuyyoo dallaalletiin tun kararraa cinaan galle waa takka lammiin Itoophiyaa biyya hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu galuu hin dandeessu jechuudha gabaabumatti. Dallaalletiin nama ofii feete qofa alaan galchitu waan ta'eef. Ibin waan kana ambaasaaddirrilleen kan quba qabu natti hin fakkaatu akkana dallaalletiin mootummaa shawwaddee nama alaan galchaa jirti jechuudha. Amma warri daa'ima qabu kan isaan amma dura ni galchina ja'anii basmaa ijoollee fidadhaa jaaniin warra shahar waahidii waggaa dabre baatii tokkoffaa waggaa dabre akka arabii qabame ilaa baatii shanaffaa yaani agalla shay irra tikkaa nama baatii 10 jiru qofa kan saayyaman nama baatii waggaa tokkoo fi baatii 5 ka waggaa tokkoof baatii 4 ka waggaa tokkoo fi baatii 3 ka waggaa tokkoof baatii 2 irra kaas'aanu ani waggaa tokko guutuuf baatii takka naafaa jechuudha baatii 11 jira mana hidhaa keessa hanga kana gaamaleekaa miti dubartiin daa'imaan wajji mana teessu waan nyaattu biyya ormaa jirra biyya keenya hin jirru firaatti hin qabnu wanni kun nama yaachisuu qaba mootummaan keenyaa kanummaan biyyaatu jalqabumaa gaafa amma dura asii nama galchan nama 40 galchan
dursi kan kennamuu qabu daa'imman asitti rakkatu jiru kanaaf immoo ijoollee waa takka ittiin rakkifne ta shabaabaa nu dura galchuun sunuu dursa miidhaa nurraan gayuu moo maali ka jiru nutti dhagahame akkana daa'imman keenya biyya Arabaatti bilaashitti hafanii nyaatamaa jiru jechuudha. Ijoollee Suuriyaa ta'an kalaasonni dubartoonni wajjin rakkatte waa takka wanni goonu jiru jechuudha. Asii immoo kan mootummaan xayyaara tokkichaan wayyamallee dallaalleetii kana nutti taphatutti jira. Kanaaf sagalee akka nuu taatan namni as keessa jiru kan shaartittaa qabame waggaa dabre shaartittaa jechuun baatii 9 jira namni shaartittaa qabame. Baatii 10 jira warra san iyyaamne jechuun mallee osoo warra san iyyaamin warra alaan isin fedhinnaan galu zahama yaada nama yaamanii warri fedhinnaan galtan koottaa keessa muradhaa jedhanii bakka basmaa san warra fedhinnaan galuu barbaaduutu guutee ijoollee warra hidhaa jiruutu gara dhuftee bassamtuun dhabde jechuudha gabaabumatti. Kanaaf wanni kun akka qilleensarra nu oolu namni qaama dhimmi kun ilaallatu bira deemee dubbisuu danda'ullee akka nuu dubbisu waan akkanaa kana barbaannaa jechuudha hidhamtoota Riyaad. Na dhageessaa mee guutakka? Na dhageessaa? Riyaadirra. Na dhageessaa guutakka? Wanni si gaafachuu fedhu? Namoonni isaan xayyaara guutanii galchaa jiran kun isaanis warruma akka keessanitti qabame moo nama hawaasa naggaadee biyya tana dhuftee deemtu fidammoo akkam jechuudha naaf hin galle. Eenyu namni as deebu kan fidaa jiran? Namni isaan fidaa jiran naggaadee biyyarraa dhufte osoo hin tahin namuma dalagataa fa'aala jiru ka qabamee harka mootummaan jirre ka ofiin fedhinnaan tikeeta kutatee galuu fedhu jechuudha. Harka mootummaa Suudiin galiin ka dalagarraa hoggaa tikeeta warri fedhinnaan galtan murachuu ni dandeessan hoggaa jedhaniin dalagata isaa kan itti jiru san arduma dhaabee dhufee tikeeta muratee gala deeman maallaqa isaanii kafalee. Galatoome ayyee. يا لمي تنتو خدت سيمبانا يا لمي تنتو خدت سيمبانا أنا سيمالي أولي أنا هو ولي فنانا